akkaataa bilbila keessa saffisatti dabaluun itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Warri YouTube channel koo haaraa taatan subscribe godhaa, achumaan ol godhaa jechuudha. Ol irra kaa'adhaa yeroon viidiyoo gad lakkisee akka isin bira ga'uuf jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo adeemu. Jalqaba irratti bilbila keessan keessaa seettingii keessanii seentu. Erga seettingii keessa seentanii booda har'a karaa lamaanan isinitti agarsiisaa jechuudha. Warri bilbila Samsungii qabattan salphumatti advaansed feature kan jedhu kana keessa seenuudhaan gara jalaatti deemuudhaan reduce animation kan jedhu kana keessa ni seentu. Erga reduce animation keessa erga seentanii booda mallattoo kanaan banamee jira taanaan bilbilli saffisa gubbaarra jira jechuudha. Mallattoo kana irraa off ta'ee jira taanaan immoo bilbilli keessan saffisa hin qabu jechuudha. Kanaafuu reduce animation kan jedhu kana ni bantu bilbila keessa saffisa ittiin dabalaa jechuudha. Inni kan biraa immoo duubatti deebi'uudhaan mallattoo sarchii gubbaarratti build number jettanii ni barreessitu jechuudha. Build number jettanii barreessitu. Erga build number jettanii barreessitanii booda bifa kanaan isiniif dhufaa jechaadha. Build number kana keessa yeroo torba kilik gootanii jechaadha. Erga build number yeroo torba kilik gootanii boodatti bilbilli keessan paatarnii bilbila keessanii isin gaafataa jechaadha. Paatarnii bilbila keessanii ni galchituuf. Erga galchitanii boodatti developer optioniin ni ba'a jechuudha. Open isiniif ta'a. Sana booda maal gootu sarchi batanii gubbaarratti deebitanii developer option jettanii ni barreessitu jechuudha. Developer option jettanii ni barreessitu. Yoo karaa kanaan isiniif ba'uu dide immoo gara jalaatti deemuudhaan developer option kan jedhu kun isiniif ba'ee jira jechuudha. Bilbila kamirrattuu ni ba'a waan ta'eef. Yoo developer option gara jalaa kanatti isiniif ba'uu baate sarchi gubbaarratti deebitanii fakkeenya bilbila Itel, Infinix garaagaraa irratti fa'aa Tecno irratti gara jalaatti ba'uu baachuu ni danda'a waan ta'eef developer option jettanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Inni karaan isinitti agarsiisu immoo karaa gadii kanaa jechuudha. Saniif developer option kan jedhu kana keessa ni seentu jechaadha. Wanti kun off ta'ee jira waggaa ta'ee on gootanii ni bantu jechaadha. On gootanii ni bantu developer option kan jedhu kana on irra jiraachuu isaa ni ilaaltu jechuudha. Inni kan biraa immoo gara jalaatti hanga dhumaatti gadi deemuudhaan of eeggannoodhaan deemuu qabdu jechuudha. Gara jalaa kanatti waggaa deemtan seettingoonni baay'een akka banamuu hin qabaanne asumaan beekuu qabdu jechuudha. Inni kan biraa inni sadeetamni guddaan badhee kana jira jechuudha. Window animation scale, transition animation scale, animator duration scale kan jedhu kana of irratti deebisnaa jechuudha. Amma bilbilli koolleen anamma of godhee waanan on godheef duubatti deebi'ee jechaadha. Animation of kan jedhu kanarra ni galchinaa jechaadha. Lammaffaa irratti immoo transition animation scale kan jedhu kanallee of irratti deebisnaa jechaadha. Kanalleen immoo of irratti ni deebisnaa jechaadha. Saniif bifa argaa jirtan kanaan bilbilli keenya saffisa dabalee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo kan biraatiin aga walitti deemuutti nagaan tura.